Keessummaan keenya har'aa Oromiyaa lixaa biyya goototaa fi wayyoota Horroo Guduruu Wallaggaa dhalatanii guddatan. Qo'annoowwan bu'aa qabeessaa ta'an 50 ol hojjetaniiru. Ganna 34 oliif biyya isaanii fi ardii isaanii sadarkaa garaagaraa irratti kan tajaajilan hayyuun kun carraa biyyi Kuubaan biyya keenyaaf laattee fayyadamanii waggaa 6 barachuun digirii isaanii jalqabaa Doctor of Veterinary Medicine fudhachuun biyya deebi'anii dhalootaa qaruu eegalan. Biyya Sweden University of Agricultural Sciences PhD fi Masters isaanii barataniiru. Umrii isaanii hedduu barachuu fi barsiisuun jiraatan hanga ja'amutti ni fatan. Sirna bulchiinsa ammayyaa fi ICT biyya Israa'elitti akkasumas saayinsii wabii nyaataa ilaallatu yookaan Food Security biyya Jarman magaalaa Berlin University Hamburgitti barataniiru. Hayyuu kana namoonni hedduun kan ittiin isaan yaadatan boordii filannoo Itoophiyaa keessatti ganna 10 oliif walitti qabaa boordii kanaa ta'uun taliganiiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesarummaa barsiisuun, qo'achuun, qajeelchuun, qo'annoowwan gurguddoo qindeessuun akkasumattis hoogganaa muummee veterinarii fi faakaltii gaggeessuun ganna 16 oliif tajaajilaniiru. Ambaasaadar Piroofeesar Margaa Baqaanaa Gonfaa keessummaa Maayaa Show har'aati. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show bakka jirtan maratti nageenyi fayyaa kan jaalalaa isin haa ga'uun isin hinjaa kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqeedhaa fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu. Har'aan tanagaa seensa kiyyarratti odeessa Maayaatirraan aansee seenaa gabaabaa akkumaan isiniif dhaleesseetti keessummaan kiyya nama jaba gameessa biyyattiin tun qabdu keessaa tokko kan tahan Ambaasaadar Piroofeesar Margaa Baqaanaati. Hedduu takka ulfaadhaa anallee daawwattoota Maayashillee kabajuudhaan istiidiyoo Maayaatti argamuun muuxannoo, mudannoo akkasumattis immoo beekumsa isaaniirraa nuuf qooduudhaaf irra nu kaayuudhaaf as argamaniiti alla magantaa umrii dheeraadhaan isiniin darbaa jiraadhaan mallee. Galatooma isinis carraa kana naalaachuu keessaniif hedduun sin galateeffadha. Nu jiraadhaa fayyaa ta'aa guddadha. Hayyee isinillee ulfaadhaadhaa nu kabaju keessanii fi irra deebiin isin galateeffadha. Ambaasaadar Piroofeesar Margaa Baqaanaan gaa hoggaanii fi maqaan kun dhaamu boordii filannootu yaadatama. Hangam takka tajaajiltan? Boordii filannoo amata 10 oolan tajaajile. Amata 10 oliif tajaajila. Amata 10 irratti pilaasii qaba. Mee ijoollummaa keessan na yaadachiisaa mee Piroofeesar? Ijoollummaan jechuun yeroo mi'ooftuu yeroo dammaati. Yeroo yaadannoon sammuu keessaan ban. Taphannaa, farda guugsinaa, wal dorgomnaa, fiigicha kana hin kaannaa, wal dorgomnaa, galaana daaknaa, galaana daakuuf barsiisuudhaaf funyoo wayin wadorooti mudhiitti nu hidhanii nu darbatu. Nu darbatanii nafsee keenyaaf inni miilaaf harka sochoofna akkanatti barra galaanas. Akkanatti guddanne jechuudha. Bakka jaalalaan guddanne wal jaalladha. Yeroo ijoollummaa bareedduudha. Haayiskool fixxanii gara fayyaa beeladaatti seentan fakkaata veterinarii. Eeyyee eessa akkaan ga'uun beeku barachuu malee. Abbaan kootu na dirqamaan baradhe jechuun nan danda'a. Dirqamaan baradhe. Mi'a barnootaan beeytan yeroo sanitti. Hin beeknu mi'aa isaan beeknu. Haayiskuulii yeroo gallu haayiskuulii gallee achitti barachuun bakka nutti mul'achuu qabe. Daayirikteriin haayiskuulii Naqqamtee kompireensif haayiskuulii haayiskuulii tokko duwwaatu ture Naqqamtes. Isatu ijoollee jabeessa hedduu jabeessu turan isaan. Isaan hedduun jabeessu baradhaa jabaadhaa nama ta'aa. Isaan maastersii qabu jedhameeti akka miraakilii wayitti dubbatama yeroo sana. Maastersiin maal akka ta'e hin beekamu. Namichi kun maastereetii digirii qabaa jedhama. Makiinaa diimtuu bareedduu tokko qaba. Makiinaa reediidha. Makiinaa isaa atiraaktii nu godhaa. Shamizii adii uffataa yuunik parsonaalitiin isaa baay'ee atiraaktii nu godhaa. Inni gorsa. Kutaa 10 geenye kutaa 10 raankii keessa warra jiran bakka lamatti qooda ijaarsi kun. Akaadaamik
irratti jabaachuu qabdu. Yuunivarsiitii galuu qabdu. Qadamaa Hayile Sillaasee yuunivarsiitii galuu jechuun it was a prestige. Popular. Achitti galuu qabdu. Jabaadhaa ayizoo koorsii isiniif hin laatamu. Nu jedhee nu jajjabeessee inspireeshinii barumsaa kan nutti uume isadha jechuudha. Barsiisaa keessanii. He was a director. Personaalii waliin beeknu gorsuma isaati. Barsiisuma bakka. Boodan isa baree barbaadee boodan isa baree iddoon inni sooroma ba'ee barbaadeen isa argee shamizii adii waan inni jaallatuuf shamizii adii. Waaw. Giiftii Swiidiniitii fidee laadhe. Ajaa'iba ajaa'iba. Awwala hoggaanii fi yuunivarsiitii Finfinnee haa'uu isa isin gaafa keessan qahaas jaamaa miti Qadamaa Hayile Sillaasee yuunivarsiitii jaamaa miti. Moo Addis Ababa yuunivarsiitii jedhama yeroo isa keessan? Qadamaa Hayile Sillaasee yuunivarsiitii jedhama. Yeroo nuyi baranne hangan ani haayiskuulii fixutti Hayile Sillaaseen turan. 66 maatirikiin allama darbee intinaatu ture. Sochii guddaa tamaariin baay'ee sochooti. Sochii guddaa jiru. Warraaqsaa ture yeroo sana. Warraaqsa ture. 12 finnee maatirikii darbinee galuu hin dandeenye. Yeroo nuyi galumaa'uuf jennu amma Hayile Sillaaseen hin kufee mootummaan Hayile Sillaaseen hin jigee organized groupiin uummata keessa jiru militaariidha. Dargiin dhufee taayitaa aangoo qabate. Dargiin dhufee qabatee tamaarii egaa dargiin tamaariif rafa geessuu barbaade bakka. Maaliif jeequmsi tamaariin hin jeeqti bakka. Irgat በህብረት የእውቀትና ስራ ዘመቻ jedhe nu baase alatti. Tamaariin kutaa 10 complete tens complete isaa wal yuunivarsiitii warra jiru hundinuu ba'a. Astamaarii tokko militarii tokko liidii ka godhan. Kana wajjin baadiyyaatti ijoolleen facaate bakka. Barsiisuudhaaf dhayitan. Barsiisuudhaaf alfaabeetizaayishin jedhamu afaan ማንበብና መጻፍ መቻል አለበት ሁሉ ኢትዮጵያዊ ከንጀደም ቻሌንጅ ጉዳንስ ኑረገ ኤረጋችቲ ወር በረቹን በርባነስ ባኤዱ ቱረኒ ኤኒሃው አመተ ተኮፍ ነው እርጌ አመተ ተኮፍ ደግሞ አመተ ገረራኑት ደበለ በቃ አቺን ቦደጋ ደኒ ዩኒቨርሲቲ ሴኑን የሮ ሰና አዱኛን ካምፒ ለመቶ ጅራ ካፒታሊስት ሲስተም ሶሻሊስት ሲስተም capitalist system in America is a leader, Western world or Mirab Europa jennukan. Eastern Europeans in Moyu under Soviet Union injeramu jarabiya Russia amma Russia didi gotukan. Isaan jalatti komikoon kan jedhamu organized socialist hunda komikoon kan jedhamu organization guddaa qaba. Kan itti wal gargaaran kan itti Ameerikaa wajjin chaalenjii wal godhan. Innaa komikoon iskoolaarshippii illaata Itoophiyaa jajjabeessuuf dhufnee dorgomnee bakka ijoolleen warri maatirikii darban akkuma jiran hunduu deemanii jechuu hin dandeessa warri yuunivarsiitii asitti galuu danda'an ala deemanii baay'ee. Akkanitti anaan Kuubaa naga eega. Kuubaatti baratta? Kuubaattan baradhe. Amata 6 fi plus. Kuubaattan baradhe. Digrii keessan jalqabaa jechuudha? Digrii jalqabaa. DVM Doctor of Veterinary Medicine Kuubaatti. Ajaa'iba. Kuubaatti. Saniin booda deebitaniiti biyya deebitaniiti barsiisummaa galtammoo. Amma egaa Kuubaatti yeroo baradhu achitti intanaan koo baay'ee xuru ture performansiin ko. I was working hard baay'een hojjedhan ture. Performansii koo hedduu gaarii ture. Dhumarratti warri top studentiin riisarchii hojjetu riisarchiin koo rizaaltiin isaa hedduu nama gammachiisa ture. International significance qaba ture. Popularitiitiin argadhe jetti. Even miidiyaan illee intervii na gaafatee ture jetti. Rizaaltiin koo gaarii waan ta'eef nan dhufe egaa. Dhufeen yeroo gibirnaa ministeeritti riippoortii godhaanuun jedhan. Yeroon deemu Hararitti na ramadan.
amma namni na lolan egaa rizaaltiin kee hedduu gaariidha. Yuunivarsiitii maaf hin galtu barsiisii shoorteejjiin jira jedhani. Amma ka'een yuunivarsiitii Finfinnee deemeen gaaffe. Yeroon gaaffu ati kubaatti baratte nu Ingiliffaatiin barsiisnaa. Ingiliffaa haayiskuuliitiin deemte akkam gootee barsiistaa. No, why should ani nan baradha ka. Isa kaan hard saayinsii baradheera. Laangweejii maaliin hin baradhu. Na Ispaanishii fi Ingiliziin immoo wal fakkaata. Achitti Ispaanishii barattani? Ispaanishii baradhe. Booda seminaara dhiyeessedhanii seminaaraan dhiyeesse. Micaan poteenshaalii qaban jedhanii na qaxarani. Bakka leekchararummaatiin jalqabee isa booda amata 2 hojjedhee Sweden iskoolaarshippii argadhe. Sweden iskoolaarshippii argadhe achi deeme. Achis performaansiin koo hedduu xuruu ture. Yeroo xumureessoo amata 1 pilaasiitiif deemne achumatti PhD koo argadhee dhufee amma isaan qopheessanitti sagantaa naa baasanii turani deebiin dhufee akkanattan baradhe. Ajaa'iba! Seenaa dheeraadha. Hedduu nama hawwataa. San keessatti waa meeqa keessatti dabartanii isin yuunivarsiitii galuu barbaadu erga barbaaddan isin fuudhee baadiyyaa isin geessee waa meeqa keessa dabartanii ammas deebitanii kuuba barattanii deemsi kun hundi waa hedduu nama barsiisa. Irraa barannaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffama. Itti fufna. Achiin booda egaa achiin booda namoota hedduu barsiiftanii mire? Mee eenyu fa'aa jira namoota gameeyyii isin barsiiftanii piroofeesaroota hunda ta'an hedduutu jira mire? Hedduu piroofeesara har'a kunoo kolleejjii Bishooftuu yoo deemte piroofeesaroonni achi jiran hundinuu warraan ani barsiisedha. Diiniin kolleejjii Dooktar Hiikaa Waaqtolee innillee barataa kootii. State Minister Dooktar Fiqiruu Raggaasaallee barataa kootii. Ammallee hin jiru Gondar Yuunivarsiitii pirezidentii ture innillee barataa kootii. Kolleejjii yuunivarsiitota naannootti argaman hundumaa keessa barattoonni jiru. Inni jiru. Ajaa'iba! As duwwaa sitti hin fakkaatiin alallee ni jiru. Alallee deemanii barsiisaa jiru. Alallee prestigious yuunivarsiitii keessa. Prestigious research centerii keessa. Bu'aa hedduu kan gumaachanii jiru ijoolleen. Ajaa'iba! Kun gumaata guddaa. World saayinsiif kontribuutii warra godhanii ni jiru. Hedduu bareedaadha. Qo'annoowwan isin publish gootanii haa maxxansiistan hanga isaanii ni yaadattu lakkoofsaan? 50 oli. 50 oli. 50 oli. Walitti proceedingii irratti naashinaal intarnaashinaal proceedingii yoo dabaltamma kuni warri naannoo sitti kuni publicationii dhugaati kuni joornaal standard proceedingiin immoo baay'eedha. Kanneen keessaa kan baay'ee qalbii keessan hawwatuu fi waaw jettanii ifiinillee hoggaan ifi yaadattan if duuba deebitanii kan isin gammachiisu kan adda ta'e jechuudha. Kan na gammachiise iskoolaarshipiin koo xinnoo rakkina qabaatee tureen. Birookiraasiin baay'ee na rakkisee ture. Na rakkisee nama deesseeyyuu ture in fact. Kana keessaa darbee PhD koof yeroon deemu fuudheen deeme. Amata 2ffaa irrattan deeme. Micaan koo ani ba'ee baatii 2 keessatti dhalate. Kuni chaalenjiin narra jira. Yeroon PhD koo jalqabu experimental research irran ture. Qalbeeffadhee hojjedhee Swiidinoota impressii gochuun kutannoo isaan qaba. Asitti wanta madaa'eef isaan kanarrattis outshine isaan gochuun narra ture. Maatiin koos jira bardanii qaba. Garuu hard working itiin discipliniitiin patiently researchii gosa PhD irraanfatamne. Publicationii 2 baase. Publicationii gurguddaa. Ultrasound medicine irrattii fi bacteriology kan jedhamu jira. Isarrattan baase. Isarratti yeroon baasu researchiin kan si gammachiisu beektaa?
Haniin as taa'ee biyya Itoophiyaatti hojjedhu Awustiraaliyaan hojjeta. Meeksikoon hojjeta. Jarmaniin hojjeta. Ameerikaan hojjeta. Jaappaan hundinuu hojjeta. Wal quunnamtii qaba. Paabilishiin yeroo ani godhu Profeesariin koo baay'ee na jaallate. Great jedhee. Scientific paper training na laachiseera. Dhimma natti ba'uu barbaadu isaan. Nuyi waggaa amata 4tti finna ijoolleen isaanii amata 8tti fixxi. Rilaaksii godhanii hojjetu isaan. Cinqiin barbaadan. Amma yeroon na gammachiisu inni itti gammadeera lakkaa. Sirriitti beekan. Ani ganaa keessa miila gashadheera malee ganaa hin barre sirriitti. American Institute for Ultrasound Medicine certificate in erge membership, full membership in alaate. My goodness. Itti fufee baatii lammaffaa irratti American Society of Advanced Biological Science certificate in erge membership. Kun haamilee koo na jabeesse bakka. Haamilee koo hedduu na jabeesse. International recognition argachuu koo nan bare bakka. Hayya akka kabajamtoota daawwattoota ammaa shoo turtii keeyyan hedduu takka waa buufachaa akka jirtan abdii guddoodhaan isinirraa hayyadha. Ammallee nu faana ta'an isinin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin jira. Keessummaan kiyyaarraa ambaasaaddar Piroofeesar Margaa Baqaanaati. Ammoo Harashee Tarafaa Faajiiti. Hanga maayyiitti nu waliin turan affeerraa keenya. Itti fufnaa. Galatoomne. Isin gaa nan baadiyyaa dhalatee guddatee achi immoo gara magaalaatti as bahee daadarkaa meeqaan baratee namoota biraallee barsiisee biyyaaf gumaache. Baadiyyaatti gaa akka hundi beeknu horiin fi gizeen horsifamuus gama fayyaatiin akkuma mala aadaatiin akkaataa ittiin yaalan jira. Ammayyaan immoo waan nuun jiru jira. Akkamitti wal bira qabdanii akkamiin nu indaltamee lamaan hoggaaniif wal bira qabdan mala ammayyaa mala aadaa. Kabajame gaaffii kana kaasuu keef hedduu gaariidha. Beekumsi aadaa traditional practice fi traditional medicine jedhamee beekama. Lachuu bal'oodha hedduu bal'oodha. Traditional practice hedduunsaa amantaarraa ka'a. Amantaarraa ka'a. Kana gochuuf kana gochuun namarra jira. Dhukkuba ofirraa faccisuudhaaf gubaafaa jedhamu. Horii yabboota gubu. Dhukkubarraa protekshinii laataa jedhu. Beekumsi kan ka'e isaan irraati. Beekumsi saayinsiin har'a nuti irratti hojjennee namni itti gammadaa jiru kun achi ka'e. Achi ka'e ka'umsi isaa. Namni baay'een amma har'allee yoo ta'e hin filatama. Gatiin isaa salphaadha. Herbal medicine jedhamee beekama popularly. Herbal medicine kun har'allee hojjaarra oola baay'ee. Maal barbaadaa inni saayinsii hojii wal qabachiisuudhaaf modern saayinsii hojii wal qabachiisuudhaaf it should be tested. Scientific irratti immoo beesdii kan ta'e kan har'atti tajaajilu iskuulitti hospitaalatti kiliinika beeladaa ta'e kiliinika namaas ta'e kan irratti beeladamu inni teestidii ta'ee dhufeera. Ifikaasiinsaa, seeftiinsaa, horii irratti laaboraatoorii animaalii irratti nama bira toon ga'iin hedduu bu'i ba'ii meeqa darbee inshurdii ta'ee doosejiinsaa hagamoo fudhatamedha seefiidha. Hagam yoo fudhate hangana miiliigiraamii kana fudhate kana darbinaan riskii qaba. Kanarratti dhiibbaa qaba jedhamee teestidii ta'ee biyya adda addaatti rakkinallee qabaate rakkinni isaan daganaa chaalenjidii ta'eeti akkanatti dhiyaata. Seeftii qabaa, piyuritii qabaa, ifikaasiinsaa effektiif baay'ee effektiivi. Kanadha waan guddaa garuu hundeen beekumsaa dagachuun kan nurra hin jirre adaadha. Achi ka'a hundeen beekumsaa. Hedduu takka ulfaadhu yuunivarsiitii irraa gaa barsiisummaa irraa gara boordii filannoo Itoophiyaatti imaltan akkasii mire ganna 10 eegata tajaajiltan booda achiin booda
gara ambaasaaddarummaa gara Swiidinitti hireen isin geessite jechuudha. Boordii filannoo keessatti wanni naan jettan ni jira, wanni yaadattan. Boordiin filannummaa wanta hedduutu yaadatama. Garuu ani kan na ajaa'ibu dhibee hayyaa wajjin taa'e isaan ogummaan isaanii karaa PSR kanallee miti, karaa seera kanallee miti. Ni jiraamre tilmaamuudhaan isinirraallee waa beekayti miti. Fayyaadha. Akkamitti achi dhaqan jeetiin gaafii natti uume. Honestly speaking, akkamitti achi dhaqeen beekne. Akkamitti achi akkatti na barbaadan hin beeku. The only thing I was popular. I was a dean. Bishooftuutti. Diiniin ture. Postgraduate programmii kana bal'isee hedduu. Maastersii programmii 2 qabna turre. 8 geessisee summer programmii nan banee. Ijoollee warra diploomaa programmii qabaniif carraa digirii nan banee. PhD nan jalqabsiise. Innaa internationally immoo researchii projektoota adda addaa qaba. Travelii nan godha. Ani by nature I am honest. Egaan akkamitti akka ta'e hin beeku all of a sudden gaaffiin kun natti dhufe. Gaaffiin kun yeroo natti dhufu akkamitti ta'uu danda'a. Innaa akkaman godha. Jaartii koo mariisise. Gaaffiin akkasii natti dhufe. Gaaffiin akkasii natti dhufe maal wayya? Hinnaate isheen illee. Hinnaate akkamitti jette? Hiriyaa tokko qaban ture ammallee boqoteera hin jiru. Profeesariin mariisisii jette. Mariisisteetti ayi mariisisne. Mariisisi. Murteessi ati malee ani kun natti ulfaata. Anatti murteessite nan fudhadha. Garuu didummoon si rakkisa waan biyyaa waan ta'eef. Jettee booda Profeesaricha hiriyaa koo kana nan mariisise. Ayi ta'uu qabda jedhe. Ta'uu qabda dinnaan is not good for you. Ani jara kana hedduun beeka. Ati immoo hin dandeessa. Hin dandeessa nu hojjetta no problem nu hojjetta. Amma bakka mataa natti naannesse beektaa yeroo naa kennaan jedhe lammaffaaf. Amma booda naa bilbilanii 2 ta'ani nama gara biraa wajjin. Bilbilanii eeshi maal murteessite ree? Ayi bakka fudhadheera. Waamicha biyyaati fudhadheeraan jedheen. Amma maa inni ijoollummaatii qabee hardshippiitiin wanta deemneef barachuudhaaf makiinaan hin jiru yeroo sana. Fardaan deemna warri farda qabnu miilaan deemna. Muka jala bulla halkan iddoo nutti dhiyyetti. Achi hardshipii waan ta'eef chaalenjii nan danda'a. Keessaa hin bahaa. Keessa nan baha. Dubbisuu nan danda'a. Disipiliinii isaa qaba. Honestii isaa qaba. Integritii qaba. Why should I bother? Bakka biyya xiyya na barbaaddeetti tajaajiluu qaba. Bakka biyya na barbaaddetti tajaajiluun narra jira. Fedha keetiin oo galte beektaa successfulii taata. Dhugaadha. Committed taata. Commitmentii qabaannaan dhagaanaatiin galagalchinan jiru. Dhugaadha. Amman deemnee professionaalota adda addaatu nama 9 wal argine wal nu barre. I was a chairman. Amma waan tokko murteesse. Electoral law dhuguun irra jira jedhee dubbisuu miti. Dhuguun irra jira. Ayyee. Ishee taa'een irra taa'ee dubbisee nan dhuge. By the way loo immoo nan jaalladha. Daanyaa yeroon high schoolii ture qidaame yeroo hunda nan deeman ture. Hawwiisaa nan qaba. Innaan nan dubbisee hiriyoota gaariin argadhe dhugaatti positive. Positive hundinuu except one person inni har'allee waa isaan dubbadhu hin jiru nafseensa. Hundinuu hedduu positive thinkerii ture. Negatiivii pozitiivitti jijjiirra malee pozitiivii negatiivitti hin jijjiirru. Kanatti chaalenjii isaa keessaa baane. Achiin booda egaa ambaasaadara taatan. Ergamtan akka biyya Swiidinitti jechuudha. Akkam ture? Isa booda ambaasaadara ta'ee biyya Swiidiniin deemee ani waaqayyo uumaan kan na gargaaru bakkaan deemee hundatti populaaritii nan argadha. Hard workingiidhaan.
I respect people. I respect knowledge. Respecting yoon si laadhe atis respecting naa laadha. Kanadhaan amantaan kun. Integrity qaba. Innaa Sweden yeroon deemu ambassador yeroo taatu letter of credential yoo gashitee approval fudhachuuf gara baatii jaallee ni fudhata. Ani deemee akkumaan deemeen torban tokko keessatti na waamanii Ministry of Foreign Affairs of Sweden. Atimmaa baga dhufte micaa keenya dhageenye beekna. You can start from tomorrow morning. My goodness. Wow. Inni suni official routine akkuma jirutti jira. Isallee dafee akka antenaa ta'u dhiyyaattu si goona. Hojjaa kee jalqabii jedhani. Kun carroomuudha. Hedduu na gargaaran. Amma yuunivarsiitii Finfinnee immoo adaraa nutti laatanii turan affeertii nu godhanii badhaasa nu godhanii riisarchii baay'ee nu jajjabeessan jedhanii intinaa turanii amma yuunivarsiitoota Sweden adda addaa wajjin jalqabee akkanatti dippiloomaasii yeroo sanatti egaa hojjechuun baay'ee hedduu na rakkifne sappoortii qaba warra Swedeniif. Odoon turiin nugusa itti na dhiyeessanii credential letter dhiyeessuudhaaf baatii tokko keessatti na dhiyeessanii bare. Achi I was so impressed immoo. Good startii ture beekta. Nugusti Sweden maal jedhaa hiddaasee giraandaamii vizitii gochuun narra jira for your ati ijoolleen maqaa asitti baratte miti ati dhaga'eeraa jedhe. Asittan baradhe jedhe. Asittan baradhe. Itoophiyaa deemee ilaaluun barbaada. Haaya. Yeroo sana riippoortii godhalle. Yeroo sana riippoortii godhee deemeen ilaalaa jedhee bakka jalqaba xuruu ta'e. Dhufanii daawwataniire? Hin dhufne. Hin dhufne jidduutti anis nan deebee garuu pilaanii qabu ture. Ayyee hedduu gaariidha. Barsiisummaan jira. Hoggansi jira. Dippiloomaasiin jira. Waa sadii gurguddoo. Sadeen keessaa kamtu baay'ee nama qora? Hojjaan salphaan qabu. Hojjaan hundinuu nama qora. PhD thesis irratti maal jedheen barreesse first page irratti obsaan silga goromsaa dhugaa. Patience is the mother of victory. jedheen irra kaa'ee first page irratti. Obsa qabaannaan, integreeshinii qabaannaan, beekumsa barachuudhaaf jabina qabaannaan, nan danda'a jetteennaan chaalenjii hundumaan majalaa baata. Hundinuu qorannoo qaba. Riisarchiin mataansaa laayifiinsaa riisarchii jechuun qorannoodha. Insi qora bakka yeroo hunda taayimii kee barbaadaa. Yoo responsibilitiin kana narra jira, kana achiibii gochuun narra jira, kana gochuu baadhuu maal natti fidee dhufa jettee yaaduu sirra jira. Disipiliinii barbaada. Kollektiiv workii irratti amanuu sirra jira. Oppillee namoota barachuudhaaf uf qopheessuu sirra jira. Namoota hundumaarraa kan barattu jira. Nan baradha poozitiiv leettee qopheessuu sirra jira. Gatii kanaaf laayifiin yuunivarsiitii hin barsiista, hin baratta. Tamaarota keerraa baratta, envaayiroomentii keerraa baratta, kolleejii keerraa baratta. Riisarchiin haadhuma isaa si barsiisa, hedduu si barsiisa. Boordiin filannoo it's a leadership. Rooliin isaa leadershipidha. It is not a rocket science really. Hin danda'ama, bakka hin danda'ama. Akka danda'amu practically arge. The only sensitive intinaan politically. Politika iddoo barcumaati. Iddoo taankiin, iddoo maaliin lolanii kun warra akka Fidel Castro Kubaatti yeroon baradhu. Intinaa jalaa ba'anii achi ga'anidha. Inni kuni dimokiraasiidha. Inni kuni dorgomanii karaa nagaa sagantaa isaanii uummatatti dhiyeessanii nuyi kan dhiyeessinu envaayiroomentii isaa konduusivii gochuudha. Dirree isaa qopheessuudha. Han qophaa'uun irra jiru qopheessuudha. Boordiin filannoo chaalenjii guddaan paartiin kun si gototuu danda'a, inni kun si gototuu danda'a harkaan laadhuttee
ani dirreesii mijeessira dorgommiin kan keeti jechuu sirra jira. Seera irratti hundaa'u sirra jira. Dippiloomaasiin relatively muuxannoo cimaatii waan tan deemeef boordii filannoo taa'ees dippiloomaasii hojjechaan ture. Ambaasaadorota hundumaa wajjin odeessaan ture. Dippiloomaasiin hunduma keessa naashinaal intarestii Itoophiyaa eeguudha. Naashinaal intarestii Itoophiyaa eeguudhaaf immoo ekspertii taatee dhiyaatta. Basaasa taatee dhiyaatta. Sekuriitii taatee waan ati keessan galle hin jiru. Kana gootee biyya keef bu'aa buusuu qabda. Biyya keef gumaachuu qabda. Wanta hundumaa biyya keef kan tolu. Kanarratti dhagaa hedduu sotoon tineen ta'in kirrinsaan tinaa ta'e. Hedduu muuxannoo beekumsa seenaa ajaa'iba waan hundumaa bakka tokkotti argachuu jirra kaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Biyyoota isinitti barattan kaayaa Kuubaan jira, ka awwalaa, ka jalqabaa jechuudha. Achi immoo Swiidin. Kuubaa biyya keenya wajjin gaa hariiroo seena qabeessa guddoodha qaban. Akkasiimi? Mee warri biyya sanii biyya teenya tana akkamitti ibsan aadaan walitti wal fudhate hoo ni jira hariiroo jiruurraa kan ka'e? Hedduu ni jira. Kuubaan biyyan ani jaalladhu keessaa number one biyya Itoophiyaa second. Kuubaa is my second country jedhan. Nama kan nu godhe Kuubaadha. Barri saayinsii kan nu baane Kuubaadha. Uummanni Kuubaa uummata gaarii, uummata arjaa, uummata bakka ani biyya ala akka jirru hin beeknu bari. Swiidin yeroo jirru biyya ala akka jirru beekna. Kuubaa taate ijoollummaatti deemne miti. Biyya keenya jirra nutti fakkaata. Namni isaanis hedduun warri nu fakkaatanii ni jiru. Sammuun isaanis warri nu fakkaatanii ni jiru. Latin in general, Latin America, lovely people. Social interaction isaanii hedduu namatti tola. Kuubaan kan qabu maayinni Kuubaan naashinaal giroozutu jira malee individual inkaamiin hin jiru. Nama tokko yeroo affeeruu barbaaddu ishuma qabdurraati affeerta. Warri Kuubaa bishaan yoo qabaatanii wal harkaa fuudhanii dhugu. Wal harkaa fuudhanii sheerii gochuu jaallatu. Innaa bakka deemnutti akka biyya ormaatti nutti dhagahamee hin beeku. Amata ja'aa fi walakkaa hanga ta'eenye kana. Kuubaan biyya jaallatamtuudha. Siistamni isaa Fidel Kaastroon ture yeroo sana. Fidel Kaastroon bakka uummata rakkina uummataa hiikuudhaaf bakka inni hin geenye hin jiru. Biyya jaallatamtuudha really. They are honest people. Rakkina hin danda'u. Bakka rakkina tokko nu barsiise dandeetti chaalenjii jalaa ba'uu nu barsiise warra Kuubaati. Amma soorama baataniittu. Akkasiimi hedduu takka ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuu fedhaa. Jidduudhaan immoo isinis je'ee achi immoo deebi'ee akka nama maatii tokkotti isin laalee siyooniin siin je'es. No. Please noof kolchidhaa. You are my daughter. Ati mucaa kooti. Akkasii. Abbaa isiniin jedhan. Waa'ee maatii keessanii hoo yoo natti himtan natti tola. Maatiin koo ani kan inni guddadhe jaalalaani. Akkayyaa fi akaakayyuun kan guddisanii jaalalaanii guddisu. Jaalalaan wanta hin guddadheef uumaan koo jaalala namaan qaba. Jaalala namaan laadha. Maatiin koollee akkasuma jaalalaan isaan guddise. Jaalala walii qabnaa. Ijoolleen koo intalli koo isheen duraa Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisti amma. Barsiiftuudha. Barsiistuudha. Isheen achi barsiistii PhD isheellee amma dhiyoo hojjettee isheen ijoollee qabdi haadha ijoolleeti. Akaakayyuudha. Hedduu nama gammachiisa dhugaa. Mucaan inni tokko immoo siivil injineeringiitti giraajuweetii godhee kontiraaktaradha asuma fachi arreeda. Kaata. Mucaan isheen xiqqishuun immoo isheen meedikaal doktariitti taateetti. Iskoolaarshippii argattee Global Health irratti Ameerikaa jirti. Ameerikaa achitti maastarsii ishee argattee
maastersi ishee xumurtee amata lamaaf achitti hojjaa ishee filataniiru achumatti. Amata lamaaf hojjaa laatanii egaa amma amata lammaffaarra jirti gara fixaarra jirti. Extendii ishee godhanii fi turtii kana achiin dhuftee biyya ishee tajaajilti. Kuni gumaacha guddaadha. Baga Rabbiin kanaan isin gahee ammallee darbaa umrii dheeraa jiraadhaan isiniin ja'a. Yeroo haara galfii keessanitti silaa'uu nama umrii kanaan gahee qo'annoo fi qorannoo meeqa gaggeesse waa dubbistaa hin jedhani maalumaan haara galfattamme? Ani amma dhukkuba onnee nan qaba. Peesmeekariidha. Peesmeekariin kun intenaansaa already du'ee ture hedduu na miidhee ture jidduutti. Macaafa jalqabeen ture nan dhiise. Hedduutti nan kutee. Amma galata mootummaa ta'u mootummaan na gargaaree Taayilaandii deemee jijjiirsifadheen dhufee dhiyyoo. Amma fayyaa kooti. Amma fayyaa kooti. Amma macaafa barreessuu jalqabee jechuudha. Muuxannoo koo atilistii jenereeshiniidhaaf dabarsuudhaaf. Muuxannoon qabu jenereeshiniidhaaf haa darbu kanumatti ukkaamamee taa'uun qabu. Paablikeeshinii baay'ee qaba sitti akkuma sitti hime. Macaafa nan dubbisa yeroo koo nan ba'aa rilaaksii godhaa. Buna dhugnaa jaartii koo qabadhe. Amma yeroon ittiin attenshinii ofii ilaaluudha jechuudha. Yeroon itti of ilaalaa jirudha. Ayyee hedduu takka ulfaadhaa maayii irratti dhaamsa keessan irra nu keessu. Tole. Dhaamsiin ani qabu ijoolleedhaaf jabaachuu. Hedduu hojjechuu, hedduu kiriitikaalii yaaduu. Ijoollummaati yoo qabne maatii ijoolleen naamusaan guddisuu, safuu barsiisuu, rispoonsibilitii ijoolleen manatti jalqabdi. Barumsi beekumsa laata karaakteriin immoo sheeppii kan ta'u manatti. Guddis tolee guddis hin tollee kan jedhamu. Achi ka'ee wanta laalamuuf maatiin attenshinii cimaa laachuu qaba ijoolleef. Intarestii isaaniif, barumsa isaaniif. Guddisa akkamitti akka yeroo guddisanii eessaa kaan eessaa akka ga'uu qaban barsiisuun dirqamadha. Taayimii laachuun mateeriyaalii duwwaa satisfaakshinii laachuu otoo hin ta'in gaayidii gochuu qabu. Imooshinaallii mooraalii gaayidii gochuu qabu. Achirratti fedha isaanii eeguu qabu. Taayimii faan akka deemamuu danda'anii taayimii isaanii irratti influensii gochuun irra hin jiru. Intarestii ijoollee eeguutu irra jira. Ergaan ani ijoollee dargaggoof dabarsu mooraalii cimaa qabaachuu. Biyuldarii ta'uudhaaf yaaduu. Konsaamshinii otoo hin ta'in kontribuushinii irratti jabaachuu. Peeshensii fi obsa qabaachuu. Obsaan jala ba'uu. Kiriitikaalii ilaaluu. Kiriitikaalii ilaalanii chaalenjii jala akkamittan ba'a jedhanii piroobileemii akkamittan soolvii godha jedhanii watti yaadanii hinuma ta'a. Namni illee yaada maan proposes God disposes jedhu. Namni hin jabaate yoo jabaate waaqayyo illee ni gargaara. Dhugaadha. Hedduu takka ulfaadhaa. Umrii dheertuu fayyaa guutuu sinaa hannuun isiniin ja'a. Nu habajjanii affeerraa keenyaan dadhabee osoo nuuf hin ja'in yeroo boqonnaa keessanitti as baatanii muuxannoo beekumsaa dandeettii keessanirra waan nu qooddaniif hedduu takka ulfaadhaa lama gantahaan isiniin ja'a. Niyyaa keessan immoo kanaaf keessattuu immoo kitaaba kana isinii milkeessee yoo Rabbiin je'ee walitti deebinee immoo deebinee asumatti immoo haasa'uu dandeenya. Rabbiin achiin nu haa ga'uun ja'a. Hayya kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show isinillee nu faana taatanii waan sagantaa keenya daawwattaniif hedduu takka ulfaadhaa lama gantahaan isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Keessummaa kiyyaarraa Ambaasaadar Piroofeesar Margaa Baqaanaarraa waa hedduu akka buufattan mamii takkallee hin qabu. Ulfaadhaan isiniin ja'a.